Ashamaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Hinan tubee jirtu baga nagaa fayyaa taatan bakka jirtanitti nageenyi fi araarri waqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa badeen ture warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun mana kanaaf maatii taasiniin jedha. Badeen ture samuuna egaa akka nan dagatinaa isiniin jechuun barbaadama miltoota kooyi. Egaa har'ammoo qophii xiqqashuu takka jechuudha waan an argeerraa wanta nu badheerraa isiniif qabadhee dhufeen jira. Innis maa inni akkuma argitan kaarraachee Tasfaye jechuudha. Egaa nama bu'aa bayii hedduu keessa darbeedha. Namni bu'aa bayii hedduu keessa darbee immoo milkaa'u namoota fillee fakkeenya ta'a jechuudha. Dhaloota dhufuufillee yeroo kamittuu fakkeenya ta'a, guddina ta'a, jabina ta'a deema jechuudha. Nama kanarraa waa hedduun baradheeyanii maaliif waan hundumaayyuu yoo dhaban akka jiraachuun danda'amu qorumsii akka darbu waan baay'een irraa baradhe jechuudha. Waan hagana jedhamuu hin dandeenye jechuudha. Nama kanarraa baradhee jira. Obsa qaba. Baay'eetti nama obsa qabuudha. Nama ammoo rakkoo yeroo baay'ee haasa'uu hin barbaannedha namni kuni. Sababni isaatis nama dhiphisuu waan hin barbaanneef saba isaa kana dhiphisuu, saba isaa kana gargaaruu malee saba isaatiin gargaaramuu nama hin barbaanne jechuudha. Raachee Tasfaye jechuun dhugumatti baga gammaddee raachee keenya baga gammaddee baga obboleettii kee waggaa hedduudhaaf jechuudha. Hawwaa turte, ijaan argaa ishii yaadaa turte, barbaadaa turte, baga waqayyoo si argisiise, baga ijji keessan nagaadhaan wal isin argee dhugaa hedduu kan namatti tolu jechuudha. Gammachuun kana caalee eessumattuyyuu hin jiru jechuudha. Namni kamiyyuu yoo abdii qabaate abdii waqayyoo irraa yoo kutachuu baate bakka barbaade akka ga'uu fi waan barbaade akka argatu jechuudha. Waan kamiyyuu abdii waqayyoo irra godhatanii milkeessuun akka danda'amuun isarraa hubadhe jechuudha. Waanuma xiqqishuudhaaf jedhee namoonni yeroo ammaa abdii kutatan dhugaa dubbachuudhaaf eenyu kan akka raachee haadhaaf abbaa dhabee iddoo guddaatti argame osoo hin dubbatiin, osoo haadhan qabu abbaan qabu osoo hin jedhin jechuudha. Dhiyoo tana gadi bahee miidiyaa irratti jechuudha gaafatamnaan jechuudha akka haadhaaf abbaa hin qabne himate jechuudha. Duraan namoonni hundumtuu waan abbaa haadha qabu si'a nus akkasuma hundu keenya warroonni sooshaal miidiyaa irratti isa beeknu akkasuma se'an garuuti immoo namoonni itti dhiyaatan beekuu danda'u jechuudha. Garuu inni iccitii kana hundumaa dhoksee jabaatee dhaabbatee iddoo guddaatti of arguu waan yaadeef yaadni isaatillee milkaa'eef jechuudha. Namni yoo abdii kutachuu baate yaadni isaa hundumtuu akka milkaa'uuf jechuudha. Raachee Tasfaye irraa nu badhe jechuudha. Sababni isaa obsa qabaachuu waa baay'eedhaaf nama gargaara. Obsa qabaachuun iddoo guddaa nama gahaa. Obsa qabaachuu waa hunda bakka yeroo hundallee immoo rakkoof yoo gadi bahanillee himata tarii namoonni nama hubachuu dhabuu danda'anii namoonni namatti dhiyaatan hangas nama beekan akka raachee kana dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'anii haga beekurraa jechuudha. Beekee osoo hin ta'in waan natti fakkaate irraa dubbachuuf jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan natti fakkaate tokko jechuudha. Milkaa'inni qorumsa guddaadhaan booda barbaadan malee waan tokko jechuudha taa'anii hawwiidhaan qofa akkan arganne raachirraa hubadheen jira jechuudha. Obboleettii isaa kanallee waggaa hedduudhaaf akka barbaadaa ture kala fuula miidiyaa isaatiin jechuudha. Nuufis barreessee ture. Akkasumas immoo interviewdhaan illee jechuudha gaafatamee nuufi himee ture jechuudha. Raachee Tasfaye jechuudha. Baay'eetti nama sammuu qabuu fi nama dhaloonni waa hedduu irraa barachuu danda'udha. Baga waqayyoo si gammachise obboleessa keenya ammallee nuuf gammadii akkanumatti gammachuun kee gammachuudhuma hin qabne waqayyoo si haa taasisu. Waqayyoon bakka yaadde hundaan ammallee si haa ga'u fuuldurri kee ifaa kanuma caalaa dhugaa gammadii. Obboleettiin keetis baay'ee gammaddee jirti. Sababni isaa isheenis akkuma kee waggaa hedduudhaaf dhiphachaa rakkachaa si yaadaa wantoota garaagaraa jechuudha. Yaadaa haadha yaadaa
abbaa yaadaa yeroo isaan xiqqoodha waan biyyaa baate waa baay'eetu ishee mudata. Waa baay'ee yaadde jechuudha. Garuu akkanatti isheen illee si argachuu isheetiif atis ishee argachuu keetiif baay'eetti nama gammachiisa. Ammallee gammada akka namatti dhugaa dubbachuudhaaf dhaloonni waan baay'ee sirraa barachaa jira. Siin jechuun barbaada obboleessa keenya. Asumarraan immoo warri raachee hordoftoonni miidiyaa warri taatan jechuudha. Miidiyaa kanarraa wantoota barumsa nuuf ta'an bakka jechuun jireenya gara fuulduraatti akkamitti akka deemuu qabnu akkasuma jireenya lafa kana irraa qormaata akka qabdu qormaata kana immoo obsaan waan hundaan tasgabbiidhaan laalaa keessa darbuun akka barbaachisu raachee Tasfaayeerraa hubachuu akkasumas nama dubbatee nama hin geenye raachee Tasfaayee yeroo arraffamus yeroo qeeqii garagaraa irratti ka'ullee nama qeeqa isaa gadi bahee hin dubbanne jechuudha. Namni yeroo qeequ namni yeroo arrabsu wantoota garagaraati qeeqii garagaraa irratti ka'ee yeroo dubbatamullee nama gadi bahee dubbatu miti. Sababni isaa nama kaayyoo guddaa qabu jechuun nama akkanaati nama beekaa jechuun nama akkanaati. Dhugaa hedduun dinqisiifadha jechuudha. Nama hedduu dinqisiifadhu. Nama waa hedduu sammuu nama qaruu danda'u jechuudha. Kanan arge jechuudha. Baay'inaan jechuudha. Raachee Tasfaayee nama beekumsa guddaa qabu nama dhaloonni irraa barachuu danda'udha. Akkanumatti dhaloota barsiisaa nama jiraatu. Nama mukaayyoo kee kana olitti guddisee ammas waan barbaadde kana waa baay'ee siyaafaa aatiin daa'ima sillachuu daa'ima kana waan baay'ee sinaafaa waqayyoo waa yaaddan hundumaa itti sinaa gahu hedduu namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Kanuma haasa'uu barbaade tan obboleewwan kiyya jechuudha warreen maatii koo taatan maatii kiyya warri turtan like share subscribe gochuudhaan viidiyoota isinii darbuu amma deebi'een jira. Viidiyoota garagaraa niin hojjedha. Viidiyoota isinii darbuu hundarra like share gochuudhaan jajjabeessaa walaa jajjabeessinu isiniin jechuun jaalladha. Walaa gorsinu walaa guddisnu akkasumas immoo warri haaraa dhuftan subscribe share like gochuudhaan mana kanaaf haaraa mana kana maatii taatanii yeroo hordoftan wanta hubannirraa wanta gorsa namaaf qaba jennee yaannurraan gabeenurraa waliif yoo qoonnee walirraa baranne hedduu gaariidha jechuudha. Social media jechuun walirraa bakka itti barnoota argatan jechuudha. Walirraa barnoota argachuu tokko yoo beeke beekumsa isaa walii qooduun haala sanii wal barsiisuun ni danda'ama jechuudha. Egaa kanuma jechuun barbaade raachee Tasfaayee ammallee congratulation baga maddeerra deebuudhaan baga waqayyoon obboleetti teetii ijaa wal si argisiise akkanumatti bakka guddaa nuuf gahi siin jenna galatoomaa waan nafaana turtaniif.